Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii Taaddaluu YouTube yookiin chaanaalii kooti lafaa fi bakka jirtaatti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Inni madda nagaa keenya ta'e, inni gargaara keenya ta'e, inni guyyaa kana nuuf kenne maqaan uumaa keenya haa ulfaatu jedha. Kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan hunduma keessaniif nageenyi waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu. Uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Isatu gargaaree isatu jaalatee guyyaa kana nuuf kenne. Eenyumtillee dandeettii fi jabina keenya miti jechuudha har'a gahuuni. Waan jaalateef guyyaa kana nuuf kenne maqaan gooftaa keenya haa ulfaatu. Baay'eetu guyyaa har'a arguudhaaf baay'eetu ifa har'aa kana arguudhaaf fedhii qaba ture, hawwii qaba ture. Nuun immoo waaqayyo gooftaan waan jaalateef guyyaa kana nuuf kenne. Nuti warra cubbamtoota fi dadhabdoota daqiiqa tokko dabalachuuti hin dandeenyedha. Inni sa'aatii kana nuuf kenne immoo akkuma beekamu maqaan gooftaa keenya haa ulfaatu isiniin jedha. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Gooftaan haa ulfaatu. Ani nagaa kooti. Nagaa kootti aansuudhaani warri haaraa taatanii warri maatii koo hin taane laayikii, sabiskiraaybii akkasumas koomentii barreessuudhaan maatii kootti dabalama. Warri immoo maatii koo taatanii jirtan gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisuuti eebbifamaa isiniin jedha. Jaalatamtoota kabajamtoota biyya lafaa hundarratti argamtanii nagaa isiniif haa ta'u jedheera. Sabiskiraaybii, laayikii, koomentii yoo waliif goone baasii tokko yookiin dadhabbii tokko nuun gaafatu waan ta'eef gara qulqulluu yoo wal bukkee dhaabbanne yoo wal jajjabeessine rakkoo hin qabu isiniin jedhaati. Kanaaf iyyuu walaa guddisnu walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Har'a immoo viidiyoo addaatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kunis akkasuma yaada garaagaraa wal jijjiirudha jechuudha. Akkuma beekamu kan nuti warri biyya hambaa keessa jirru yookiin biyya namaa keessa jirru waan baay'eetu namatti dhagahama, waa baay'eetu namatti ulfaata. Kanaaf iyyuu gaafa haalli hundinuu namatti ulfaatu akka obboleewwaniitti, akka obboleessaa, akka obboleetti, akka firaatti miidiyaa kanarratti wal arginee waliin taphanneeti wantoota hunda wal dagachiisna jechuudha. Inni kan ammoo godhee waaqayyo kaabaa kibbaa dhihaa lixaa walitti fidee qilleensa gubbaa irratti obbolaa nu taasisee, fira nu taasisee maqaan gooftaa ulfaatu jechuudha. Isaan taanan wal baruun keenya, isaan taanan argamuun keenya. Kanaaf iyyuu maqaan gooftaa ulfaatu isiniin jedhaati. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Gaafa akkasii miidiyaa irratti baanee taphannu yookiin haasofnu wayin hojii dhabne wayin nuuf mijate miti jechuudha. Haaluma jiru kam keessatti iyyuu daqiiqaa qabnu keessatti sammuu keenya bohaarsuu yaada wal jijjiiruudhaaf jechuudha kan miidiyaa irratti baanu. Golli namaa keessi baay'ee ulfaata, biyyi namaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf iyyuu faarfannaa baay'ee hubannaa namaa bakka maal jeesitti immoo baay'ee namatti tolu tokko dhaggeeffannee walitti deebinaa naaf turtiin keessa nama faana haa ta'u. Sakabdi kalmangahu, ubakini lalimbe. Duga kabate gambe, mere nyufakale. Namni wakamu atekala, kabbana yero galgala. Namni wakamu atekala, kabbana siya galgala. Yabani bitta mulatu idana mawareti imbo marotani dagnazani ofisani garudi bidu manar kamne amma fi dayo yani
isa kaafte galmaan gahu bakeen ilaalin bahee dhugaa qabatee gabbahee birreenyu fakkaanee namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa yeroo galgalaa namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa si'a galgalaa. Isa kaafte galmaan gahu bakeen ilaalin bahee dhugaa qabatee gabbahee birreenyu fakkaanee namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa yeroo galgalaa namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa si'a galgalaa. Isa kaafte galmaan gahu bakeen ilaalin bahee dhugaa qabatee gabbahee birreenyu fakkaanee namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa yeroo galgalaa namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa si'a galgalaa. Tole hordoftoota koo faarfannaan kun baay'ee namatti tola. Baay'ee tokko keessa nama karaa amantiitti nama geessa siniin jedha. Kanaaf iyyuu namni dhugaa qabu yoo biyyuu karaa namni dhugaa qabatee manaa ba'e yoomiyyuu hin qaana'u. Dhugaan yoo qallattis hin cittu. Faarfannaa baay'ee namatti toludha. Karaa amantiitti illee kan baay'ee tokko nama cimsudha. Kanaaf iyyuu faarfannaa baay'ee miira nama kakaasudha. Kanaaf iyyuu hanga kana waan nafaana turtanii fi Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa.
baay'eesin jaaladha baay'eesin kabajaa. Egaa ka viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadhaan naa turaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota YouTube taaddalu. Viidiyoo baay'ee hojjechuunis gola namaa keessatti namatti hin mijatu dhugaa dubbachuudhaaf hanguma danda'an hanga yaallutti sun immoo nu faana turaa subscribe like share gochuudhaan nu faana taa'aa isiniin jedha. Baay'ee tokko isin kabaja baay'ee tokko isin jaaladha hanga walitti deebinutti nagaadhaan naaf turaa.